Itoophiyaan lafti ishee hin qotamne bal'aa haalli qilleensaa qabdus oomisha qamadiif mijataa ta'uu irra deddeebiin himamus qamadii waggaa waggaan ishee barbaachisu keessaa 70% qofa akka oomishtu odeeffannoowwan ni mul'isu. Oomisha 30% ta'uu Yuukireenii fi biyyoota garaagaraa irraa galchaa kan turte Itoophiyaan bara 2012tti misooma jallisiif xiyyeeffannoo kennuun qamadii alaa galchitu guutumaan guutuutti hambisuu bira darbee qamadii biyyoota biroof erguu karoorfattee gara hojiitti galte. Karoorri ishee firii buusuu eegalee bara darbe qofa lafa hektaara 700 fi 50 jallisiin misoomsuun callaa gara kuntaala miiliyoona 25tti dhiyaatu oomishuun ishee eerameera. Itoophiyaan ofirra dabartee gara biyyoota biroo qamadii erguu akka jalqabduufis bara 2015 waqtii bonaatti lafa hektaara miiliyoona 1.3 jallisiin misoomsuuf karoorfameera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed sagantaa misooma qamadii jallisii bonee biyyaalessaa bara 2015 naannoo Somaaleetti argamuun jalqabsiisaniiru. Muummichi ministeeraa saganticha irratti ergaa dabarsaniin ፕሮጀክቲን ሚሶማ ቀመዲ ቦኔ ኩን ኢትዮጵያፍ ሴና ደቻ ተው ዱበተኒሩ ኢትዮጵያና ስንዴ የሚተዋወቁት ላለፉት 40-50 ዓመታት አሁን በመናወራው መንገድ አይደለም። ኢትዮጵያ ፊ ቀመዲን ወጋ 40-50 ዱራ ከወልቤከን ከራ አመኑቲ አሶፍኑኒ ሚቲ ሴናን ኢትዮጵያ ፊ ቀመዲ ኑቲ ወሶ ያደሚን ergadalane guddenne hanga sararka majiru kanatti seenan Itoophiyaa fi qamadii kan nama gammachiisu miti. Seenaa kana haa qolannu, seenaa addaa aafinnu jenne. Kanaanis qamadii nyaataaf nu ga'u oomishuu ni dandeenya. Kanarras yeroo darbu biyyoota biroof gurguruu ni dandeenya. Kun immoo dhimma daldalaa yookaan maallaqaa osoo hin taane jalqabbii jijjiirama seenati. Hojii ganna darbee hojjetameen callaan kuntaala miiliyoona 100 ol ni eegamaa kan jedhan muummichi ministeeraa kun Itoophiyaaf qofa osoo hin taane biyyoota biroofis oduu gammachiisaadha jedhaniiru. Haa ta'u malee bu'aa argame kana caalaatti cimsuun seenaa hiyyummaa Itoophiyaa jijjiiruun barbaachisaadha jedhu muummichi ministeeraa Abiy. ዘንድሮ 100 ከሆነ በሚቀጥለው ዓመት 200 መሆን አለበት። የሚቆም ሳይሆን በየዓመቱ የሚያድግ በረከነ ዲበዮቴ bara dhufu 200 ta'uu qaba. Kan dhaabbatu osoo hin taane waggaa waggaan kan guddatu ta'uu qaba. Maaliif nuti quufne ollaawwan keenya quufuu qabu. Deeggaramaa kan turre waan ta'eef nutis deeggarsa Itoophiyaa jennee deeggarsa taasisuu jalqabuu qabna. Kana galmaan ga'uuf Itoophiyaa keessa umni akka jiru naannoon Somaalee agarsiistuu gahaadha. Somaalee keessa iddoo magariisaa akkanaa ilaaluun hektaaran callaa kuntaala 40 lafa irraa argamu ilaaluun nama ongee fi beela bara darbee dagate yoo ta'e malee waan nama dinquudha. Itoophiyaan ofirra darbuun qamadii biyyoota biroof erguuf daandiirra jiraachuu kan eeran muummichi ministeeraa Dr. Abiy waqtii bonaa bara kanaanis misooma jallisiin qamadii kuntaala miiliyoona 50 ol oomishuuf akka karoorfame dubbataniiru. በዚህ ዓመት በሚሊዮን ኩንታል የሚቆጠር ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን። bara kana qamadii kuntaala miiliyoona lakkaa'amu gara biyya alaatti ni ergina. Kana kan goonu jijjiirran seenaa bara kana jalqabamuu guddachaa akka deemu nuufis qaamolee biroofis karaa agarsiisuun hojiirra oolchi fi oomishni bona dhufu oomishnu oomisha bara darbe oomishame dachaan caaluu qaba. Bara darbe kuntaala miiliyoona 25 ol oomishne. Bara kana ammoo qamadii kuntaala miiliyoona 50 ol oomishuuf karoorfameera. Karoora kana akkuma ashaaraa magariisaa lafa hektaara meeqa irratti naannawa kam eenyufaa hooggananii kan jedhu karoorri ba'eefira. Seenaa hiyyummaa Itoophiyaa jijjiiruuf hooggantoonnis ta'ee lammiileen hundi tokkummaan hojjechuu akka qabanis Dr. Abiy hubachiisaniiru. በሚቀጥለው በጋ ግምገማችንን ስናይ ከ50 ሚሊዮን ኩንታል በታች bona dhufu gamaggama keenya yeroo ilaallu oomishni kuntaala miiliyoona 50 gadi yoo oomishame irratti walii kan gallu osoo hin taane kan wal nu lolchisiisudha. Waan xiqqaadhaan kan gamaggamnu ta'uu hin qabu. Lafa humnaa fi bishaan hin tuqamnetu jira. Cimnee hojjennee Itoophiyaan seenaa qamadii waliin qabdu bifa isaa jijjiiruu qabna. Seenaa deeggaramuu rakkoo seenaa beelaa Itoophiyaa jijjiiruuf hunduu tokkummaan hojjechuu qaba. Fulbaana 26 bara 2015 Itoophiyaatti daawwannaa hojii kan taasisan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto Itoophiyaan oomisha qamadii gara Keeniyaa akka ergitu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin waliigaltee raawwachuun isaanii ni yaadatama.